Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee Taawahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu isin faana haa ta'u. Akkam jirtu? Ani nagaa koodha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa kana qophii barsiisaa fi baay'ee gaarii ta'e kan isin barsiisuu danda'u fi isin hubachiisuu danda'u viidiyoo kana keessatti qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophiin guyyaa har'aa kana qabadhee isinii dhiyaadhee biyya Ormaatti Kadhannaa Kadhatamu kan jedhudha. Biyya keessaaf biyya Ormaa gaafa jennu namni tokko biyya isaarraatii gara biyya namaatti gaafa godaanu, iddoo jirurraatii gara iddoo biraatti gaafa deemu yookiin immoo gaafa godaanu biyya Ormaa yookiin biyya namaa jedhama. Kana jechuunis biyya itti dhalatan keessaa gara biyya biraatti gaafa deeman, gaafa godaanan sababa garaa garaatiin ta'uu danda'a, sababa hojiitiin ta'uu danda'a, sababa adda addaatiin godaansi waan jiruuf biyya itti dhalatan keessaa gara biyya biraatti gaafa godaanan nama biyya namaa jiru yookiin immoo biyya Ormaa jiru jedhama. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Yoosef obboloota isaa keessaatii sababa waldhabdee yookiin immoo obboloonni isaa hojii gaarummaa inni hojjetu ilaalanii yookiin abbaa isaa biratti jaalala inni qabus ilaalanii hinaaffaa guddaadhaan obboleessa isaanii Yoosefin boolla keessatti gatanii achi keessaas baasanii gara biyya Gibxitti akka gurguratan seera uumamaa boqonnaa 39 irraa kaasnee seenaa Yoosefin ilaaluu dandeenya jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e Yoosef gara biyya Ormaa gara biyya Gibxitti gurgurameera jechuudha. Biyya Gibxitti erga gurgurameetiin booddee mana itti gurgurame mana Phixfaaraa keessatti egaa hojjechaa akka inni ture macaafni qulqulluun nu hubachiisa jechuudha. Egaati Yoosef gara biyya Gibxitti yoo gurgurameyyuu biyya isaarraa gara biyya biraatti yoo godaaneyyuu egaati Waaqayyoon uumaa isaa hin ganne, Waaqayyoon uumaa isaatti amanee abdatee jiraachaa ture. Waaqni abboolii isaa, Waaqni Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob isa faana ture, isa gargaaraas ture. Gaafa inni gara boollaatti gabbuus isa faana ture. Sababi isaas faarfannaa Daawit 23 irratti Waaqayyo tiksee koodha, kan na dhabsiisu hin jiru, inni marga lalisaa keessa na boqochiisa, maqaa isaatiif jedhees daandii qajeelaarra na gaggeessa. Bowwaa keessa yoo na deeme inni na wajjin jira waan ta'eef homaa hin sodaadhu akkuma jedhe. Yoosefis egaati kun biyya kiyya miti, lammii kiyya miti osoo hin jedhin Waaqayyoon uumaa isaa akka isa bira jiru, akka isa waliin jiru amanee hojii isaa itti kenname hojjechaa ture. Dhumarratti egaati namoota biyya sana keessa jiran sababa beelaadhaan rakkachaa turan maatii isaayyuu warra isa gurguran iyyuu gara isaatti fudhatee rakkoo beelaa jalaa bilisa akka isaan baasedha jechuudha macaafni qulqulluun kan nutti himu. Kanaaf obboloonni keenya baay'een rakkoo adda addaatiif sababa hojiidhaaf jecha jireenya foonii fooyyessuudhaaf jecha biyya hambaatti godaantanii kan jirtan jiraachuu dandeessu. Biyya hambaatti godaanuun keessan immoo isinitti dhaga'amuun qabu yoo amantanii Waaqa abboolii keessanitti abdattan Waaqayyoon uumaan keenya akka isin faana jiru amantanii yoo jiraattan waan barbaaddan gochuu fi isiniif raawwatamuu akka danda'u isin hubachiisna jechuudha. Dabalatan immoo Waaqayyoon akka nama gargaaru akkuma Daani'eel biyya Baabiloonitti eegaatii booji'amee achi keessatti kadhatee Waaqayyoon isa dhaga'e. Boolla leencaa keessatti illee yoo darbatame hangafni ergamootaa qulqulluun Mikaa'eliin dhufee akka isa gargaare Daani'eel akka dubbate warreen gurguddootaaf hangafoota keessaa tokko kan ta'e Mikaa'eliin na gargaaruudhaaf dhufe jedhee macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akka dubbate. Egaa nuti laphee qulqulluudhaan biyya barbaanne keessa yoo teenyee Waaqayyoon yoo kadhanne biyya Ormaa keessas yoo jiraanne Waaqayyoon uumaan keenya na wajjin akka ta'uu fi warreen nu gargaaruu danda'an ergamoota isaa akka nu erguu danda'u macaafni qulqulluun nutti hima. Dabalatas immoo faaruu Daawit 34 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoon ni buufatu, lafa rakkoo isaanii keessaas ni oolchu waan jedhuuf jalqaba irratti egaati Waaqayyoon akka nu gargaaruuf, Waaqayyoon akka nu faana ta'uuf Waaqayyoon sodaachuun barbaachisaadha. Waaqayyotti laphee qulqulluudhaan amanuun abboommii isaa eeguun hojii gaarummaa hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef
haa ta'uutii qormaan adda addaa sin qunnamuu danda'a. Qormaata kana keessaa bahuudhaaf immoo addatti kadhannaan kadhatamu jira waan ta'eef kadhannaan kunis kadhannaa biyya ormaatti kadhatamu jedha waan ta'eefu egaa kadhannaa kana isiniifan dubbisa. Isinis immoo akkaataan isiniif dubbisuutiin kadhannaa kana innaa kadhannaa keessan iddoo kadhannaa keessanitti kadhachuu ni dandeessu jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Waaqa qulqullootaa yaa Waaqayyo biyya ormaatti Yoosefin kan eegdee kan isaa fi qophaa'ee kiyyoo fi du'aa ayyaana laattee fi kan oolchite lammii isaaf abdii nyaachisaa akka ta'u kan gargaarte Daani'eliin waaqeffannaa keetiif inaafee galata kee dhiisuu didee amantii isaatti waan jabaateef boolla leencotaa waan hundumaa jijjiirtee ulfina kee kan itti mul'iste yaa Waaqayyo keenyaa biyya ormaa kanan jiraadhu kadhannaa akkan dhiyeessuuf waan naaf eeyyamteef sin galateeffadha. Har'as ani mucaan kee jireenya kiyya dhiibuudhaaf maatii koo gargaaruudhaaf akkan danda'uuf biyya ormaa fira koo irraa addaan ba'ee namoota qooqni yookiin afaan isaanii qooqa koo amantiin isaanii amantii koo waliin kan hin fakkaanne gidduu jiraachuudhaaf dirqameera. Gara laafessaa fi kan namaa gadditu yaa Abbaa namoota biyya ormaa jiraatan irraa rakkina ga'e yeroon dhagahu anis sodaatiin hin qabu. Nagaan koo na duraa jeeqama na mudata jedheen kanan yaade duroomni nageenya gammachuu fi namatti toluun hundumtuu biyya koo jiruu naaf caaluu hin dandeenye. Kanaafiyyuu yaa Gooftaa eegumsi kee narraa addaan hin bahin. Kaayyoo koo xumuradhee rakkoo keessa kan jiru qomoo koo gargaaruu akkan danda'uu fi ittiin nagayi. Amantaa koo akkan jijjiiru kiristaanummaa koo akkan dhiisu waaqeffannaa kee irraa akkan fagaadhu kan na taasisan gufuuwwan hundumaa naa dhabamsiisi. Ulfina koo fi amantii koo nyaata fi dhugaatii faayidaa yeroodhaaf jedhee akkan hin jijjiirre na gargaari. Oolmaa ati naa oolte yaadachaa akkan si yaadadhuu fi akkan si kabaju na taasisi. Jaalatamuu fi kabaja ulfina sinaaf kenni. Dhiibbaa diinaan kaka'anii gammachuu isaaniif akkanatti hin gargaaramne eegumsi kee narraatiin fagaatin. Yeroodhaaf faayidaa addunyaan amantii koo fi aadaa koo qomoo koo hiyyeessa akkana hin irraanfachiisne akka Asteer akka Maardoo Kiroosis hubannaa naaf kenni. Bara baraan eegumsi kee narraa addaan hin bahin. Amiin. Yaa Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u. Kan nu ga'u biddeena keenya har'aaf ga'u nuuf kenni. Yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkiniif akkuma dhiisnu qorumsatti nu hin galchin. Amaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keeti humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giiftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabrielii qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaada Waaqayyo siif galanne haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyo si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin jenneetu egaa yeroo kadhannaa keenyatti galata giiftii keenya dubaroo Maariyaam erga dubbisneen booddee kadhannaa gabaabaa kana amantii keenyatti akka cimnuuf faayidaa biyya lafaadhaaf jennee amantii keenyatti akka shakkinee hin jijjiirreef jabina akka argannuuf Waaqayyoon akka nu gargaaruuf abboota keenya kan gargaare Yoosefin kan eege Daani'eliin kan gargaare ijoollee sadan biyya ormaa keessa jiran Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eliin kan gargaare akka nu gargaaruuf jecha namoonni biyya ormaa keessa jirru egaa kadhannaa kana akkaataa kanaan kadhachuun ni danda'ama jechuudha. Egaatii Waaqayyo gooftaan keenya uumaan keenya hunduma keessan sinaa gargaaru kadhannaa kana kadhattanii Waaqayyotti amantanii biyya lafaa irratti faarsitoota maqaasaa samii irratti dhaaltota mootummaa isaa akka taatan Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru sinaa gargaaru. Viidiyoo barsiisaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.
ወስብሐት ለእግዚአብሔር።